Macaafa qulqulluu keessaa cubbuu inni jalqaba namni hojjete maalidha? Macaafa qulqulluu keessaa cubbuu inni jalqaba namni hojjete maalidha? A. Lubbuu balleessuu. B. Ejja. C. Ija mukaa isa dhowwame nyaachuu. D. Hanna. Deebii sirrii. Nagaan isiniif habayyatu hordoftoota Gizuu Top akkam jirtu nagaa keessanii jirtu an nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u jecha egaa karaa YouTube Gizuu kana jechuudha baay'een keessanii akka ani isin jalaa badee hin beektu har'a walitti deebinee jira waaqaaf galanni haa ta'u. Akkuma jalqaba irratti gaaffii deebii kana argitanii gaaffii deebiin kun itti fufa jechuudha. Kanaaf chaanala amma isinitti agarsiisu kana hundi keessan deemaatu subscribe godhaa jajjabeessaatii akka kanatti gaaffii deebii macaafa qulqulluu baay'ee isaa kutaasaa kan eeggate kan isin jajjabeessu achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf walaa jajjabeessinuun isinin jedha akkasuma immoo warri chaanala kana guddisaa jirtanii waaqayyoo jireenya keessanaa guddisu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala waa baay'ee irraa barattu hojii afuuraa irratti obboloota koo warra dammaqanaa taanu haalichi bara biyyi lafaa nama barbaadu bara foon ofii nama barbaadu bara waaqayyoos nama barbaadudha yeroo dargaggummaa waan ta'eef baay'ee keessanii jawaadhaan isinin jedha akkuma isa foonii daawwachuuf ariifannu isa afuuraaf illee hedduu haalaannu. Maalifi kan foonii otoo hin taane kan afuuraatu jireenyatti nu geessa waanta ta'eef kanaaf chaanala kanallee guddisaan isinin jedha yeroo mul'ata kan jedhu jechuudha. Akkasuma immoo Gizuu Toobii jawaadhaan isinin jedha maatii koo jajjaboo baay'een isin jaalladha itti fufa. Gaaffii itti aanu akkasidha. Bakki Yesuus itti fannifame maal jedhama? Bakki Yesuus itti fannifame maal jedhama? A. Akeldama. B. Beetlehem. C. Damaaqsoo. D. Golgootaa. Deebii sirrii. D. Golgootaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti argattu lakkoofsa 19 boqonnaa 19 lakkoofsa 17 inni kun immoo akkasidha. Ijoolleen Nahoomis maqaan isaanii eenyu jedhamu? Ijoolleen Nahoomii maqaan isaanii eenyu jedhamu? A. Haannaa fi Finiinaa. B. Musee fi Iyyaasuu. C. Daawitii fi Yoonaataa. D. Kiliyoonii fi Maayiloon. Deebii sirrii. Kiliyoonii fi Maayiloon. Macaafa Ruut 1-2 argattu abbaa manaa Ruutii fi walumagala ijoollee guutummaa Ruutii yoo dubbistanii Ruutiin ishee amaatii ishee wajjiniin yeroo abbaan manaa ishee fi abbiyyuu ishee du'anitti deebitee gara amaatii ishee waliin biyya amaatii ishee dhuftedha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Eeliyaasiif ganamaa fi galgala fooniif biddeena kan deddeebisaaf ture eenyudha? Eeliyaasiif ganamaa fi galgala fooniif biddeena kan deddeebisaaf ture eenyudha? A. Harree. B. Gugee. C. Farda. D. Qurruu. Deebii sirrii. Qurruu. Tokkoffaa Mootota 17 jaarraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Mucaan obboleessa Abrahaam inni isa wajjin biyyaa ba'e eenyu jedhama? A. Alaazaar. B. Loox. C. Saabaa. D. Esaawu. deebisirri baalot
uumama 12 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Yesuus namoota 5,000 kan nyaachise maalidha? A. Maxinoo. B. Maxinoo raacete hin qabne. C. Qurxummii fi biddeena. D. Foon. Deebii sirrii. C. Qurxummii fi biddeena. Wangeela Maarqos 6:38 irraa argattu. Gaaffii itti aanu Hafuurri Eeliyaas dachaa 2 ta'ee kan irra bu'e eenyurratti? A. Elsaayi. B. Hoosaan. C. Nahimiyaa. D. Giyaas. Deebii sirrii. A. Elsaayi. Lammaffaa Mootota boqonnaa 2:9-11 irraa argattu. Gaaffii itti aanu Yohaannis Cuuphaa lafa onaa keessatti maal nyaataa ture? Yohaannis Cuuphaan lafa onaa keessatti maal nyaataa ture? A. Nyaata ergamootaa. B. Foon simbirroo. C. Hawwaannisaa fi damma moogaa. D. Foon. Deebii sirrii. C. Hawwaannisaa fi damma moogaa. Kunoo Wangeela Maatewos boqonnaa 3:4 irratti argattu. Wangeelli Maarqos boqonnaa meeqa qaba? A. 24. B. 16. C. 28. D. 21. Deebii sirrii 16. Wangeelli Maarqos boqonnaa 16 qabaa jechuudha. Kunoo Maarqos irraa argattu. Macaafa qulqulluu keessaa cubbuu inni jalqaba namni hojjete maalidha? Macaafa qulqulluu keessaa cubbuu inni jalqaba namni hojjete maalidha? A. Lubbuu balleessuu. B. Ejja. C. Ija mukaa isa dhowwame nyaachuu. D. Hanna. Deebii sirrii. C. Ija mukaa isa dhowwame nyaachuu. Uumama 3:24 irraa argattu. Gaaffii itti aanu ijoollee Yaaqoob keessaa obbolootni isaa biyya Gibxitti kan sagadanii fi eenyudha? Ijoollee Yaaqoob keessaa obboloonni isaa biyya Gibxitti kan sagadanii fi eenyudha? A. Biniyaam. B. Yihuudaa. C. Yoosef. D. Ruubeen. Deebii sirrii Yoosef. Uumama 42:6 irraa argattu. Egaa guutuusaa seenaa Yoosef yoo dubbifattanii sababa abjuu argee fi obboloonni isaa gara biyya Gibxitti gurguratanii haa ta'u malee booddee Yoosef mootii ta'e obboloonni isaa sababa beelli biyya Kanaanitti bu'ee fi gara biyya Gibxii bu'anii isa kana guutummaan achi keessa dubbifattu. Gaaffii itti aanu haati Yohaannis Cuuphaa eenyu jedhamti? Haati Yohaannis Cuuphaa eenyu jedhamti? A. Rikbaa. B. Haannaa. C. Lizaabel. D. Elizaabeet. Lizaabelii fi Elizaabeetiin wal fakkaatu. Deebii sirrii D. Elizaabeet. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:57-61 argattu. Kun immoo akkasidha. Ergaa Filoomaan Phaawulos eessa taa'ee barreesse? Ergaa Filoomaan Phaawulos eessa taa'ee barreesse? A. Mana Filiphos. B. Mana Abbaasaa. C. Mana hidhaa. D. Mana sagadaa. Deebii sirrii mana hidhaa. Filoomaa tokko irraa argattu.
Kun immoo akkasidha. Biyyi Waaqayyo Abrahaamiif kakuu galee maal jedhama? A. Gibxi, Baa'ur, C. Midiyaan, D. Kanaan. Deebii sirrii D. Kanaan. Uumama 17:8 irraa argattu. Gaaffii itti aanu maqaan Saaraa inni duraa eenyudha? A. Sooraa, B. Siphaaraa, C. Saphiiraa, D. Liyaa. Deebii sirrii A. Sooraa. Uumama 17:15 irraa argattu.